ite yoom guyyaa dheengaddaa gaafa isin ajandaa obboleessa kiyyarraa naa jijjiira. Akkasii yoo akkas ta'e reediin dadhabaadha. Reedittis sheer nu godha aslittis sheer nu godha odomaa jedhaa jirru dhufte. Si galee amma ammootuyyuu argaa jirru maalidha? Waan hoggaa kana dabre waan hoggaa kana dura gaafa san nu si garee kee taanee Ummu Firaa'oliinis arrabsine yaani deeggarsuma dhugaa nutti mul'ate. Ani gaafa san akka kiyyatti Ummu Firaa'oliinis cabsuuf yookaan waan biraachuufi miti. Namni waan mirga ofii fuudhuu danda'a jedhee waan itti amaneef arrabse dhugaan jirtus achi. Ammoo inni kaan ammootu erga har'a suuraa hoggaa kanaa ta'e nuka jechaarru ka dheengadda ajandaan jijjiiraa jedhanii isinitti ergan san fidaa jennaan didame. Sinigalee Oromoo isinillee waan dhaga'uu qabdan kan dheengadda ajandaa Mubaarak irraa jijjiiraa jedhanii ergan kuni Apiriilii 22 Apiriilii 24 25 keessa ta'a. Sinigalee namni hagattiisa wallaaluun jiru. Anaaf Mubaarak Apiriilii 22 akka waliin haasayaa turre bilbila amma isinii as baasan. Amma kana kuno daqiiqaa kana Apiriilii 22 akka nagaya walitti qabnu isinii as baasuu danda'a. Achirraa ka ajandaa Mubaarakiin nu arrabsine Apiriilii 23 24 25 haga har'aatitti arrabsaa jirra. Kanniin keessa waan dhufe fidaa jennaan hin jiru. Kanaan ammoo waan hoggaa dhabde yoo ta'e. Farsoo dhageeffadhu la. Aayishaan as jira. Aayishaan dhiyoo kana. Dhageeffadhu waan maal isinitti himuu fi jalqaba ajandaan kun gisee dhufu akka ammaa kanattuu fooyya'ee hin dhufne qullatu jira. Kuloo mana Aayishaa seentee akkatti jaarti reedii suuraa qullaanatti ergitee jettee kakataa wallaahi wabillaahi Aayishaanis obdinaanaa jee os keessa jira dhageeffadheera anis galee. Akkas jettee ummata shororkeessitee ummanni dhugaadha namni tokko suuraa qullaa qabaateetti dhagaama sheemii guddaadha jettee har'ammootu qullama san irraa jijjiirtee rifeensatti deebiste si galee suuraa normaalatti jechuudha. Suuraa normaala san irree jijjiirtee dheengadda goote. Ka dheengaddaa san nuu fida jennaan ragaa wayii dhabame. Anatu isinii adabamaa isilleen immootu Mufiraa'oluu natti ergame jette kanatti ergame sun yoo mennaan aslitti erge ka aslitti ergame immoo anuuyyuu arge abbaa daawwannu sun si galee. Suuraa sanuu suuraa normaala ka osooma ol ba'eefuu nama hin qaanfachiifne dhugaa seemaan suuraa dhaabatee namni akkuma kamittuu ka'u si galee suuraa gisee namni yoo larrabsu suuraa akkuma amma fuloo wannoo eenyu usmiyyee nam profaayilii isii duuba kaatee asaara akkuma namni kamuu kaatee kaa'u suuraa walii erga suuraa normaala ilmoo namaa fakkaatu jechuudha. Wanni har'a ajandaa kana godhanii kun itti shaqqaluuf kun immootu jibbaa qabu ibsachuuf kun immoo mana ofii baay'ifatuuf godhe. Kijiba onaan jedhe Aayishaan natti aragu mana Aayishaatti kakattee suuraa qullaatti jettee haasofte suuraa wannooti hin jenne suuraa rifeensatti hin jenne ammaayyuu amma fofooyya'e malee. Kanaaf dhugaan bakka jiru uummanni Oromoo yoo mataa qabaateen beeka dhagaheellee jira ragaa wayii barbaannee itti dhabne kanaaf ani wanna biraati osoo hin taane namni kamuu yoo haasa'u nama arrabsuu wallaaletti miti kabaja walii qabuuf ima dhiisa. Isii galee ani immoo wanni as seeneef isin hubachiisu fi dhugaa wayii xiqqoo caafii yoo qabattan gaarii dheedeetti malee. Ani maa kana gootan immaa san gootanii miti arraban beeytanii usmiyyee illeen hundi keessanuu waggaa tokko waggaa meeqa arrabsame dantaan kaane deebiyyuu hin deebisne maaliif jennaan normaala miidiyaa kanarratti namni yoo ajandaan qabbanaa olma arrabsee ifata mana sii galee kanaaf kana dhugaa. Galatoome buleesfiyya wallaahi dhugaa dubbachuu filaan ilaa akka nam tokko sagaleen kee buleessa jedhee gaafa sirra duulamaa ture. Ila kaleessa illee dhageeffadhu gaafa asirra duulamaa turellee obboleessa keenya jedhanii dhaabannee gaafa anaaf yafarsaan nurra duulaa turanii sirraa qolataa turre gaaf sanillee namni kun akka nam tokkootti miidhamaa jira mucaan kun gabbahee hin dubbanne maal ragaan qabdanii jennee hooma kanarra wal dhabaa turre laal nama tokko dhageeffadha waan barbaade yoo ta'e ani diina kiyyallee Amaara Gondar irraa dhufe yoo ta'e jechuu ilma Oromoo dhiisi haqaan malee nama takka irra dooluun jaaladhu dhugaa dubbachuudhaaf. Wanni kun akka awwala himamee fi akka amma haasamaa jiru wal adda ta'e dhageeffadha. Tokkoffaa reediin amma haala amma jedhu kana yoo ta'e reediin nama dhugaa qabu wallaahi dhugaa sin jedhaan nama dhugaa qabu nama shiraan isa balleessuu deemaa jiranii jechuudha. Mucattii tana balleessuu deemaa jiran jennee nuti gara malee fudhanne malee. Maaliif yoo jette fakkeenyaaf wanni kun waggaa taree dura yoo ka dalagamu taate bara san keessatti ilmi namaa lubbuu walii baasuuf wanna hin godhin hin jiru. Siigalee waan haga danda'uutiin arrabaan waan gara garaatiin walirratti raawwataatiin ture. Waan san ajandaa harawa godhanii fidaniitiin gartee taargeet godhanii yoo gartee nama kanarratti qajeelchan taate dogongora guddaadha qaban Samiiraan faallee ragaa jiru yoo jiraate immoo ila Ummu Firaa'ol illee jirti waan dhugaa lafa jiru qofa riyaalitii barbaadan nuti dhugaa kana yoo akka dhabdan taate amma boodatti namni takka maqaa keessanillee gabbee reedii arrabsaananiin garuu Ummu Firaa'ol yoo arrabsamuu mitiiti hidanii fiilcharii isiillee yoo isillee gubuu dadhaban fiilcharii isii gubuu hin danda'anii fiilcharii isii fidanii irra guban Oromoon tunillee gabbaatanii akka waan dubban.
haqa jirtu baasi Firaa'olatillee waan jiru Samiiralleen waan jiru Dhagi haa baaftu yoo jiraate sanaan berini alatti. ismii natti hin ergine. Kanatti ergame eengadda. Eengadda na ergame. Dalagaa hin qabu namarraa sodaa hin qabu na baastanii dhiifattanii nama mana banadhee afaan banuu danda'u isin galee jira. Namni reedii xiqqeessuuf yookaan reedii akkana hamilee cabsuuf yookaan nama gadi cabsuuf haasa'u hin jiru waan isin ergite itti hime firoon kun dhugaa jirtu agarte dubbataa jirti ayyee qanii masanuu ani dhageeffatu si jamar tokkoof wallaahi. والله بالله اقسم بالله لازم هارانا ارجيت الصوره حبالما انقد جيزي مبارك وجه جرين جرسان لا ارجيت بليس انت كيف نسير ابو دقي فدو كيجي بلنا مدام متسميرا اماني مرادسي Banii si ما انت نجيب mee سيجا banii si eeyyamanii jiraniiti bani barreeffamuma san shuut godhiiti dhageeffadhu ila dhageeffadhu. بريسوا بيتا بوس ادله اسمين اكل ما نبا تكراكرينا فالا كان دديمنا صوره تانا Akka bakka malee Afar sottee gira koo gamu. Easy medium fidini warra fadu suura le nama fidu miti isini ta fudhadha isiniin ta'u itti dhiisuu dandeettan dantaa keessan isini galee akkas wallahi barabbal kaaba qasam billah annama kijimu miti dhageeffadha asirra daakaa oni kasali Dis Samira nutti hin ergini. Daga Samira nutti hin ergini. Karaa gabaabduu nagaa Oromoo barbaadani. Iluu isinii fida. Iluutti ergameettemi Samira. Jette moon jen. Iluu bidani jira. Iluu miti umufurotti ergame la umufurotti ana umufuro wajjin haasee guyyama san dhageeffadhu guyyama reedi fa'aatti asli fa'aatti ergame san na erganii haasee reedi Hoggaa kanaa jedhan sammuu dhaga'i. Amma dhaga'i. Suura hoggaa kanaa. guyyaa dhageeffadha. la hawla wala quwwata illa billah Abboo dhageeffadhu Samira sitti himnaati. An tokkoffaa ani dhugaan jirtu baate reedii aadamillee ka itti mufadheetiin hin ture dhiifama gaafadheetiin laayivii kee gachufadhee irra nagaa rafuu barbaada dhageeffadha. Garafi mana qabnaa bar mana qabannee iyyinaa barbaanne nuti mana qabaa bara maaliif iyyitan maali mifraa ol ittiin daldalattanii managgaja keessanii dhageeffadhu abaa carraanaa kennis biyyaanii hin baa carraanaa kenn managgaja keessanii jaarsa kiyyatu dhageeffadhu jaarsi kiyya ayyamee jira suuraa kiyya fide ettennaan nama 3,300 gubbatti fide as kaayaf jechuu sa'aatii wajjin kasanichi Samiiraan dantaa keessa Maatilal guyyaa baasuu caalaa suuraa. Gala gabaabaa isinii moo walumaa gala gabaabaa dhiifama wajjin. Guyyeen barreeffamni dhageettanii messengerii waliin haasawni hin jira guyyaa isin shuut gootee natti ergite sin jira. San hundaan kinwaan amma reedii hin erga inni suuraa kiyyaa hambiseetiin olaa baasu wannoo godha walumaa gala gabaabaa jechuudha. Ani nama sin tuqu. Namallee hin tuqu suuraa kanaafi ani dhiisaa na jiraadhume. Wallahi warabbal kabaa'ee godhe suuraa kanallee isinii fidaa akkanatti jechuudha. Samiira hin jetta warabbal kaaba oksum billahi mana bakka suuraa isinii fida guutuu isallee isinii amma laayivii banee isinii fida guutuu isaa hoo barbaadan jechuudha. Andantaa namarraan qabu umuraa kabaja malee. Dhageeffadhu rakkoo kenna rakkoo furameeti. Mira muhiti kabat. Obbo Firaa'ol ergiifama reediyaati. Reediin ay baasee suuraa kee irraa dhoysee jechuudha. Wanni irra kaayee rakkoon qabu fiichara wayii irra kaayee. Miti bar guyyaa Obbo Firaa'ol dhageeffadhu guyyaan ana siiduun na ergite yookaan guyyaa siiduun natti ergite jechuudha. Guyyaa san isii galee jira miti. Guyyaa san ergii fi guyyaa san suuraa fida. Beroonti dileen godhe tokko hin jiru beriin. Qullaa naan jette moo naan hin jenne gastii kiyya irratti. Dhageeffadhu ammallee suuraa sannaa fidaa jennaan mataan qullaa harmi Firaa'ol. Na dhagaye. Ani kan dhagaye suni wanni suni kan nu dhageenye guyyaa 3 moo 4 hayyee erga akkana wanni akkanaa kun ka jiraatu. Bar torbee deemaa bar. Oy kaasamu na dhagaye suuta haasoo hin jarjarini. Eega wanni kun yoo jiraate reedii Aadam bala uf naquu deemaa jennee achirraa deebinee anaaf usmeen asraa tokko dhufnee reedii Aadam amma booda dhalaa Oromoo fuudhuu ittiin eeyyamnu jennee qoosaa nuyi jirru asliin dhufee nutti seene galgalaati nutti himtee jechuu. Si galee amma mootuyyuu ani akka itti dhagayaa jiru
maal jettee ati ka hoggaa kanaa fa'a jedhan. Ani yeroo sanitti waanuma yeroo sanitti erga bisa. Amma keenyaaf hoggaa kanarraa walitti qoy kaasumee na fixachiisi. Hoggaa lama moo sadii wal beekna sammuu na dhagaye. Hoggaa lama moo sadii wal beekna. Qoy ka hoggaa lama moo sadii wal beekna. Takkaa waan takka nutti himtee ni beekta. Takkaa keessaanis haa ta'u waliin haasa'u nutti himtee hin beektu. Kana na fixachiisi. Duraan normaala mana isii dhuftee taphatti turte. Samoona Mubaarakii fi Minaamina girrigirriin ka'esan nama obboleessa kiyyaa irraa bilookaa jettee Samiiraa bilooyte. Maana bilooytaa jalaan itti barreessite achi booda yoo akkana sin godhin jettee achumaan kutte. والله لازم أكاسين جن الريدين كجيبين أعوذ بالله كيانا كان جيبين تقولي أنا كنت وقسم بالله لا بلوغو متبر ما أنا بلوغ تجيبتي مونجا قرآن باسني سكر سيزاني رجاو جزي في دلال بريفا إيه خبرسون بريدي قياس إن جفد ما سيدون النبي لو يتجد سجافة إجرا بس سجافة ننترو أن سجافة يوم سان إسي واسطة بالنابر ريتي أكنا جتجد سيدون سيجله أكاسون إيه سون لغة سجافة إجرا أني سدش نايم تجد تجارو Isin kan ini barreeffamni Samiiraan baafte kun guyyaa hin qabu. Sinigale yoo ka guyyaa qabaatu taate asbaasiti murtii reedi irratti jaartii fi haa qabatu gochuu hin danda'ama sigale. Ergi jedhin Taayisha sittaa ergitu simaana feene kana taa ergitu laalatu iyyuu sittaa ergitu alariisi. Kana guyyaa hin qabu yoo ka sittaa ergitu sinja guyyaa ka qabu. Hin gaafannaan rakkoo. Hin jira. Baqa. Ila guyyaa qabu barbaanna dhageeffata ka guyyaa hin qabne hin barbaannu maaliif yoo jette guyyaa kana barreeffamee hin beeknu waan ta'eef ka guyyaa qabu nuu fida amma laal wallaahi karaan taaneen ilma namaa obboleessa keenya kana irratti illee yoo duulle rabbi illee bor irraa nu gaafata. Gurraacha galchi afarsa. Gurraacha galchi afarsa. Ina kun guyyaa qaba dhageeffadhu. Kana bal'isi usme. Uummanni marate kunniin. Kuni guyyaa ni qaba ina kun guyyaa ni qaba dhageeffadhu. Kana bal'isi usme kana bal'isi. Mana bal'isi ka guyyaa hin qaba. Oyachi bal'isi.